Tolegaan yeroo darbe HTML paartii waan irratti waa'ee headingii fi booldi taagii akkasumas immoo underline'ii wantoota kana fakkaatan waan tokko jalqabnee turre waan xiqqoo. So arrammoo akkamittiin navigation akkamittiin akka hojjetamu navigation salphaan jechuudha. Isa kanatti argisiisa. So kanaafiyyuu haala gaarii ta'een hubachuudhaaf sirriitti kan hordoftan isin affeera. Itti fufna paartituun kunuuti jechuudha. Isuma darbeerraa hin jalqabna. Nuti paartii yeroo darbe paartii waanii irratti hojjeterraa hin jalqabne jechuudha. Amma paartituu bifa kanaan itti fufna. Paartii waan irratti kan hojjenne akkuma jirutti ta'ee kunuma inni kun fakkeenyaaf paartii waan irratti kan hojjennedha. My school HTML kan jedhamu moggaasnee turre. So paartii waan irratti waan hojjennisan paartituu irrattis achuma irratti display gochaa deemna jechuudha. Nuti paartii bifa kanaan erga barree booda browseris sanuma fayyadamne paartituu asuma irratti website simplification akkamitti akka qophaa'u ilaalla. Yeroo darbe kana headingii amma jaatti hojjetame irraa salphisuu kan kanaani paragraafiinis agasmara barbaachisaa miti baay'ate. So kan ilaallu navigationiidha waan ta'eef ishee kana erga irraa ishee booda isuma kanarratti navigationii keenya boodii keessa seenuudhaan ni hojjenna jechuudha. Inni kun refresh gaafa godhamu headingiinis paragraafiinis irraa hir'ateera jechuudha. So kun headingii kanaa olitti navigationii keenya akkamitti galchinu ilaalla jechuudha. Fakkeenyaaf text editor keenya irratti nuti paartii irratti jechuudha boodii keessa galuudhaan navigation taagii bakka kanatti daballa. Navigation taagii erga itti daballee booda inni navigation taagii daballa. Navigation taagii erga itti daballee booda immoo navigation taagii dabalame sana immoo hin cufne jechuudha. So dabaleetii navigationii banameeti cufame gidduutti waa'ee navigationii sanaa hin galchina jechuudha wantoota barbaachisoo ta'an. Fakkeenyaaf navigationii jalqabaa hojjechuudhaaf list itemii USD akkasumas LI akkasumas immoo anchor taagii fayyadamuu dandeenya. Haa ta'u malee USD yookaan immoo ungruupid listii banuudhaan cufuudhaanis yookaan ungruupid listii gara gadiitti cufuun narra jiraata. So asitti anchor taagii dabalama jechuudha. USD fi banamee fi cufame gidduutti. Anchor taagii keenya kanii websaayitii sanarratti lokeeshinii kan biraa lamaan wal quunnamsiisuudha jechuudha. Fakkeenyaaf href hyper text referenceedha. So kan iddoo biraatti store ta'ee jiru bakka websaayitii kanarratti fidee na argisiisa jechuudha. Fakkeenyaaf home yoo jenne waa'ee websaayitii sanaa websaayitii fakkeenyaaf hojii gafarsaa kan jedhu hoomii isaa keessa maaltu jira waan jedhu gaafa hoomii irratti kilik godhamu agarsiisuu danda'u waan qabudha jechuudha. So anchoree erga bannee booda hyper text reference keenya kanaan home jennee barreessinee anchoree cufuudhaan save erga goonee booda browser irra gaafa dhufnu home navigationii home jedhamu tokko nu banama jechuudha. But homii keessatti kanatu jira waan jedhu cascading style sheetiidhaan connect walitti gochuun dirqama waan ta'uuf wanti mul'ate jiru. Haa ta'u malee navigationii keessaa elementii tokko home kan jettu copy kan jirraa jechuudha. So itti aansuudhaan jechuun kan copy paste gochaa bakkuma homii sana jijjiiruudhaan navigationii keenya expand goonee wantoota biroo itti dabaluu dandeenya jechuudha. Fakkeenyaaf home contact us jechuudha dandeenya.
jechuu dandeenya. Waa'ee keenya yookaan immoo karaa kanaan dhuguun namaa kan jedhu weebsaayitiin sun waa'ee weebsaayitii sana asirratti ibsa godha jechuudha. About us kan jedhu namni kilik godhu yookaan immoo access godhu maal argachuu qaba? About that website. Waa'ee weebsaayitii sana information dubbisa jechuudha. About us erga kilik godhee booda as gaafa dhufnu about us kan jedhu DR kan fayyadamne waan ta'eef dalgabaa jira. Isa kanaaf list item fayyadamuu hin dandeenya. LI jennee list item gaafa fayyadamnu list ni godha jechuudha. Dootii wajjin kan dalgaba'u kun yookaan immoo vertically horizontally isa akka jijjiiramu list item fayyadamuu dandeenya. LI erga banee booda LI as immoo cufaatiin jechuudha. So copy paste gochuudhaan navigation baay'ee gachuu dandeenya. Kun kanaan dootiidhaan dalga qopheeffame asii gadi akka deemu godhee jira jechuudha. So bifa kanaan isa kanaanis copy paste gochuudhaan navigation irratti elementii kan biraa dabaluu ni danda'a jechuudha. Fakkeenyaaf home jedheera, about us jedheera, as immoo navigation kan biraa fakkeenyaaf service ta'uu danda'a, product ta'uu danda'a. Fakkeenyaaf asitti services jedhee agarsiisu. Service jechuun immoo namni navigation keessa deemuudhaan services kan jedhu kana kilik godhu yookaan immoo access godhu maal argachuu danda'a jechuudha. Tajaajiloota weebsaayitiin sun dhiyeessuu hunda argachuu danda'u kan qabu jechuudha. Navigation kun kan agarsiisu isa kanaan. So ammas copy paste gochuudhaan product yookaan immoo oomishoota weebsaayitiin sun dhiyeessu maal dhiyeessa wantoota akkamiitu qaba kan jedhu yookaan immoo akka kaampaaniin weebsaayitii sana maaliif godhu yookaan immoo oomishni godhe product maal qaba waan jedhu achi keessa galchuun ni danda'ama jechuudha. An example namooti jechuudha malee weebsaayitiin kamiyyuu akka isaa tolutti navigation ofii isaatii qopheeffata malee dirqama navigation kana qofatu jira jechuudha. Haa ta'uyyuu malee hoomiin about us services commonly wantoota weebsaayitii tokko irratti barbaachisanidha jechuudha. So bifa kanaan copy paste gochuudhaan navigation keenya amma barbaanne galchuu dandeenya jechuudha. Fakkeenyaaf asitti services jedhee kan jiru kana websaayitii sana namni tokko sign up gochuudhaan websaayitii sana irratti maamiluma ta'ee access gochuudhaaf login jechuus akka danda'u isa kana option qopheessuu ni danda'ama jechuudha barbaachisaa yeroo ta'etti. So bifa kana websaayitoonni tokko fakkeenya sign up yoo sun godhin product service access gochuu ni danda'amu. So isuma kana sign up erga godhamee booda servisoota jiran access gochuun akkasumas fayyadamuudhaaf maal gochuun dirqama jechuudha. Sign up erga gootee booda akkaawuntii sanaan login jettee fayyadamte jechuudha. Subscriberii taate jechuudha. So bifa kanaan navigation keenya kan qopheessine mul'achuu danda'a. Home gaafa kilik goonu homaa argachuu hin dandeenya. Maaliif stored ta'ee yookaan immoo faayilli iddoo biraatti stored ta'ee cascading style sheetiidhaan wal qabachuu yookaan immoo javascriptiidhaan language tokko wal qabachuu dirqama. Haa ta'uyyuu malee simple navigation akkamittiin qophaa'uu danda'a isa jedhudha. Kuni isa erga hojjennee booda as keessatti immoo access akkamittiin ta'uu danda'a kan jedhu gara fuulduraatti paartii kan biraadhaan kan ilaallu ta'a. List item isa biraa balleessinee asii gadi kan diriirsine dalgatti deebisuu dandeenya. Interactive akka ta'u dalgatti deebisnee walirraa fageessuu dandeenya. Listii kan hunda erga biraa balleessee booda attractive miti baay'ee listiidha wajjin asii gadi gaafa ta'u normaalii simpilii dalgaa akka mul'atuuf simpilii meetaduma salphaa fayyadamuu ni dandeenya. Garuu normaalii navigationiin hojjetamee xumuramee hojiirra oolu elementoota adda addaa of keessaa waan qabuuf gara fuulduraatti kan ilaallu ta'a. Haa ta'uyyuu malee akka sentensii tokkotti bahe walirraa siqeen jiru hoomi
about us services products walumatti maxxanee waan jiru simply hojii salphifachuudhaaf ishee kana baakispeesiidhaaf laayinii kana kennuudhaan walirraa siqsuu dandeenya jechuudha. Baay'ee tasaabii osoo faayilii irratti attaachi ta'e yookaan immoo liinkiidhaan irratti qabsiifame liinkiin hojjetame accessibilityidha jechuudha. So kanaaf bifa kanaan walirraa fageessuudhaan namni understand godhee akka gochuu danda'ama jechuudha. So amma gaafa websaayitii keenya irra deemnee yookaan immoo browserii keenya irra deemnee ilaallu inni kun walirraa buttatee nuuf argama jechuudha. So hoomiin kophaa, abawutaasiin kophaa, servisiin kophaa, productsiin kophaa, saayinaapiin kophaa, looginiin kophaa jira jechuudha. Hundumtuu accessibilityidha jechuudha. So hoomii gaafa kilik godhu kan homtuunaan dhufus yoo ta'e akka inni lookaalii kompiitara kana wajjin wal quunnamee daataan kompiitara kanarra jiru fiduu nan danda'a. Servisii piroodaaktii wantoota istoor godhe hundumaa access gochuu danda'uu nan danda'a jechuudha. Saayinaapiin looginiin foormiin erga qophaa'ee booda liinkii erga godhamee booda saayinaappii gochuun danda'ama. Liinkiidhaan erga wal quunnamee booda loogiin gochuun isin danda'ama jechuudha. Haa ta'uyyuu malee amma fakkeenyaaf navigeeshinoota kana akkamittiin access gochuun danda'ama kan jedhu fuulduratti ilaalla waan ta'eef hoomii irratti kompiitaruma korra kan jiru daataa access akkamittiin gochuu akka danda'u yookaan immoo akka hoomiin maal akka ta'e hoomii koo keessa maal akka jiru simpilii asitti ilaaluu hin danda'amu. Fakkeenyaaf iddoo kanatti UL type fontii saayizii isaa fooyyessuu hin dandeenya jechuudha. Fakkeenyaaf xiqqoo xiqqaatee jira waan ta'eef sirriitti saayizii isaa akka mul'atu boqqee akka mul'atuuf saayizii isaa 48 jedhe check ergan godhee booda biroos gaafa goone inni kun saayizii isaa mul'ata jechuudha. So saayiziin isaa waliigalaan peejii sana guddisee hoomii abawutaas services product sign up login kan jedhu qofaan kan guddatu kan barbaade adawii malee akka waliigalaatti wanjii gafarsaa secondary school kan jedhu isa sirreessuun hin danda'amu jechuudha. So access kanan godhu kompiitara kanarraa akka ta'u home kan jettu double quotation keessaa ergan balleessee booda seetii godhee gaafa natti deebi'u isheen kun ispeesiin kophaatti hoomiin koo gaaraatti akka ba'u VRA recline yookaan immoo sarara haaraa irratti akka ba'an warri kaan gochuudhaaf VRA kana nas godhe. So hoomiin kophaatti gubbaatti mul'atti warri kaan garuu gara gadiitti naaf ba'u jechuudha. So hoomii kan accessible gochuu hin danda'amu jechuudha. Kilik gaafan godhu linkii gidduudhaa balleesse waan ta'eef index of my computer yaamata fidaa jechuudha. Index of my computer naaf fidaa jechuudha. Kompiitara korra kunan daataawwan jiranidha jechuudha. Hoomii keessatti maaltu argama? Kanatu argama jechuudha. Linkii waan hin taaneef linkii isaa waan hin qophoofne hoomii isa kanaan access gochuun danda'ameera jechuudha. So asitti fonti saayizii isaa dabaluu hir'isuu akkasumas immoo fonti kalarii isaa dabaluu hir'isuu ni dandeenya jechuudha. Kana keessatti attractive yookaan immoo appealing website uumuudhaaf attribuutii adda addaatti dabala jechuudha. Kana yeroo akkas godhu attractive akka ta'udha. So fakkeenyaaf iddoo kanatti fontiin isaa hundumtiyyuu guddaa ta'ee jira waan ta'eef fontii waan hin cufamneedhaaf fonti saayizii kan ani navigeeshiniidhaaf barreesse 46 kanaaf asitti fontii isaa yeroo hin cufu kan headingii fi paaragraafii ni dhalata yookaan immoo bakka duraatti deebi'a jechuudha. So about us services products sign up login kan jedhan kunneen saayiziin isaanii walqixa ta'e akkasitti mul'ata jechuudha. So paartii 2 kanuma irratti yoo xumurame gaariidha. Hamma gammaatti waan hordoftaniif hedduu galatooma. Chaanalii kan subscribe warri godhin subscribe gochuu
laayikii sheerii gochuudhaan paartii 3 irratti kan biraadhaan walitti deebi'u.